amma isin yoo mulfuudhaaf kaayyoo qabdan. Eessatti? Kaayyoon teessan maali baruu qabna haa akka nama tokko akka nama miidiyaa tokko irratti isin arginetti. Akkuma namni amma anaaf ibsaa waa itti laayif irra jira. Namni kumni tokko asirraa kun waadaadhaanii biiftuun ilmaatis kun jedhanii isuma gaafadha. Silaa yaadni keessan karoorri keessan akkami? Yaa barreessan isuma gaafadha. Karoorri keessan tiktook irratti himame moo kan tiktook wuccii no? As jira isuma gaafadha. Maakii maaliin isa gaafadha? Fayyiteen isi dhukkuba jaanii dura dursoo. Maakii salaam alaikum. Waalaikum salaam. Fayyitee sidhaa? Fayyee galata rabbii. Yaa kaa'u buchoo. Ayyaarra galata rabbii nagaa godha. Bar si dhukkuba maaltu isin kofalchisa? Si dhukkuba jaanii. Yaa na dhukkubaa ture maakii. Fayyitee? Fayyee jiraama. Maaltu si dhukkube? Waan adda ta'e miti. Akkasuma jedhama akkasuma bar. Hin baranneen isaa isin warra as jala barreessa akkasuma jedhama. Maali qufaa ajaa'ibaa tokko na qabe maakii sagaleen kun jijjiiramne? Qufaa bar biiftuun nutti himtee jirti. Bakka baay'ee sagaleen kun jijjiirame. Guyyaa sadiif dhukkee narraa kaaste. Ummata ajaa'iba qabdanii. Dhaggeeffadhu amma akkami mana yaalaa deemtee? Ispoortiin moo hojjedheen fayyee maaki? Akkam ispoortii akkam dhukkuba akkamtu si qabe? Qofaan ispoortii gisee oolu taala namarraa fayyaa? Eekaa baddi bar. Okay. Aadan dhagee akkaman? Ispoortiitti hojjettee naan qofaan baddi koo maaki. Hai. Biiftuu bareeddee dhuftee? Bareeddee dhuftee bareeddee as deebite. Yaa jaakeetta uffattee dhuftee? Yaa nama guddaa fakkaattee dhufte. Ayyaana akkamiin dabarsaa jirtu ree akkamiin dabarsitanii maaki? Ayyaana bareedaadha wallahi. Hedduu bareedamoo wallahi viidiyoo keessan illee argi. Baay'uma bareeda haala bareedaan dabarsitan. Biiftuun bar haalaan dhukkubettee yaadda'u turtee mormi miciyyootu keessaa bahee bar ati dhukkuba ol utaaltee fayyituuf miciyyoon dararirree. Anaaf yaaddi kan anaa gaddaa jirtiim. Ana malee maaki. Anaaf jetteeti kana hunda. Baay'ee laaffatee itti barrifannee karaa biraatti deemaa jira inni rifannee baraatu ooluma utaaltee fayyitee. Amma qoy namni kumniif 300 maal laggeeffatu ana ibeesa. Irraftanii? Uummanni badhee jaalala itti jira bar. Waliin jaalatanii ree maatii kana nu laalu. Wallahi uummanni kun fiqiriin qabee. Ni miidhamna jee warra sodaatee tattaa warra guddaan. Baazoo saatii kana keessa akkoo jaalalleen jiru nutu jaalala deebisee hin beekta miti maakii kanatti. Jaalalli iddoo baditti jaalala finnee ijaarree ko jaalala deebisa. Inni ijaarree dhugaadha inni ijaarree. Maakiin ifti shan waliin sadaqayyeessa goote lubbiyye. Jechuun ka isaan xiqqoo bulaniiru gaafan jedhu. Gisee zamanaa bidhaan. Isaanitti injira ture. Amma garuu dhiyoo kana badee ture. Dhuguma dubbachuuf. Deebisne hin deebisne. Deebisnee dhaabne. Erga dhaabdanuu maa ciistan ol kaataa ree? Ol kaataa. Maatii nu dhukkuba jenneerra. Fayyeen jenne amma. Fayyeen qulqulloofne kaa maakii maadha? Fayyeen qulqulloofne kaa maakii.
isin duba amma yoom wal fuudhuuf yaaddan wal fuudhaa jirtanii moo ganaa amma xiqqoo hojjennee jijjiiramna inni ganaa taffi taffechaa irra laata. Amma ganama baanii galgala garaa jirra. Taffi irra jirra. Innis jijjiiramaa raanillee jijjiiramu. Oi gaabiiftu kaasii fuudhii isaa barate inni ati bisu maal taateeti. Isa ka taffu jechuu qabu lubbuyyee minoonesh nu. Akkamii waada. Oko. Akkamii yoom wal fuudhaa jirtanii moo ganaadha. Maatii gaa egaa goone sarguma guddaa si nyaachisna akkuma ummatatti biyyatti ni tolutti. Bakush biftu. Maali maqaan Doktor Asli. Nagaa. Doktara keenya. Welcome doctor. Duuba amma sargiin keessanni tura jechuu. Waada fayyaa akkam nagaa. Jirtu doctor. Intalatee gurgurataa jirtaa? Gurgurataan jiru wal fuudhuuf gana jechuun jarri wal qaalimatanii jiran garuu gana wal fuudhuu xiqqishoonni turraa dalagachuu qabnaa jechaa jiran. San dhaggeeffataa jirtaa'ee. Hayyee. Itti fufaa yeroo dhaggeeffanna. Oka maatii akkuma bareedutti xiqqoo ibiftiinee harkatti qabanneetuma seeraan sargii si nyaachisna akkuma bareedutti wayyu. Nuti maas akkuma isinitti tole nuti tola bar waan isin gootan miti doktor. Urreen jarjaraan hidhatan jarjaraan buuti jedha Oromooni. Jarjaraan. Haa dura osoo wal qabatan yoo. Seerumaa waa qabatanii. Yootti deeman wayyaa. Baga geettan faamilii, baga geettan hundi geettanuu habiibochee, guddoochee, baga irraa haftan warra guutuu deema. Akka ati maa ciiftare jaalala duudati kutee? Jaalala dugdana kutee doktor. Indee maal waan dhiimoo bitoomi jedhantanii janaa jirtu fakkaata bara. Maaloo doktor dhugaa rabbii xiqqoo gidduu kana natti hin toltu na dhukkubaa turte. Maakii birallee gahee jira iyyuu akka carraa ta'e. Amma garuu nama dhabu. Furmaanni keessan maal ere? Furmaanni keenya kaa waluma keenya ilaalla kaa xiqqoo turre. Biiftu maal jettaati? Maal jettaati? Maalin jedhe? Xiqqoo laallaa maalidhaa? Abdiyyee Eid Mubaarak Habiibi xiqqoo ture irratti amala isii ilaalaa mooyaa isii ilaalaa jiraara. Ariifidha ka akkasuma wayyaani asli. No yeroon taa'ee nama eegu itti muddi. Itti muddi yeroon taa'ee nama eegu. Itti muddinee dammoo gana gadalii seenne keessa ba'u makaraan. Abdii kiyya baay'ee geette gurra Eid Mubaarak maa jette?